أكما سرت برفمجرو متدري ورمما إسلام ما جدون أستاذ إنجنير قالي كتاب برسرت والمدري استر ilmi namaa yoo lafa kanarra jiraatu eenyummaa adda addaa qabaata. Awwalaa namuma ta'uun eenyummaa rabbi isa uumeen nama addunyaa jiru hundaa waliin eenyummaa waliin qoddatu eenyummaa namummaa kan jedhu qabaata. Akkasumatti immoo eenyummaa sana ala qabaatu saba wayii keessaa waan uumameef sabummaa dhaanqa wal qabatu eenyummaa sabummaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo amantaan hordofurraa amantaa adda addaa qabaata. Yoo islaama ta'e islaamummaa, yoo kiristaana ta'e kiristaanummaa, yoo waaqeffataa ta'e waaqeffatummaa haala kanaatiin amantaa wayii qabaata. Biyya wayii keessa immoo yoo jiraatu maqaa biyya sanaa qabatee eenyummaa biyyi sun jiraataa biyya sanaa walitti qabaatu sana keessatti waliin qabaataa akka keenyaatti biyyi keenya Itoophiyaadha. Haala sanaan eenyummaa biyyummaas waliin qabna jechuudha. Eenyummaa afran kan utuu waliin diigin utuu walii wal jisin wal bira qabaatanii deemuu danda'uun barbaachisan. Kana dhabuudhaan namni hedduun waa hedduu keessa seenee jira. Ilmi namaa gaafa rabbiin uumuun kaayyoodhaan uumeen. Kaayyoo sun haa qabaatu malee afaan ittiin haasa'u afaan wayii qaba. Rabbiin Qur'aana keessatti يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إلما النما نتو ألاف إلى الرئيس الأمي سبع الدكا وسع الدكا اسم كؤيل أنا تقول يا رب نمامت نمني سبع الدكا قباتون وأنا ربي الأمي أنا أفسمت اسم كيسا كان الرجال أتقاكم كان الرجال ربي صداتو جدي كان أنا بركزنا أبنى ربي ومن آياته موجزة سارة خلق السماوات والأرض سمايل لفك لأمولا واختلاف ألسنتكم وألوانكم بفك السنف أفنك السنف بفك السن أددك ودونسا موجزة راجي ربي كسايجر أفنك أددك أنقود سركم بفك الناس أددك أنقود ربكم موجزة كرايجر نموني تقو ummata tokko gochuudhaaf afaan tokko akka haasa'u goonaa jira. Waan rabbiin aanatu qoode muujizaadha jedhu faallaa deemnee injifachuu hin dandeenye. Akkamitti waliin addaddummaa keenya kabajne eenyummaa keenya kabajne utuu rabbiin isin wallalin eenyummaa keenya sotuu hin diigin waliin jiraachuu baruun barbaachisa. Kanaaf mata dureen islaamummaaf oromummaaf islaamummaa jedhu kan barreeffame Rabbiin gaafa Oromoon hubate fedhii keenyaatii miti. Fedhii isaatiin. Filanni Oromoon taane warri kaan filatanii Amaaraa hin taane Guraagee hin taane Silxee hin taane hundinuu fedhiidhuma Rabbiiti. Haa ta'u malee eenyummaa keenya kan islaamummaa akkuma jaallannu ilmi namaa fi biraadhaa eenyummaa Oromummaa isaas hin jaallatu. Kana jaallachuun diiniidhaan wal faalleessamoo jedhee namni tokko tokko sodaachuu danda'a. صحابات قد رسول ربي صلى الله عليه وسلم قالت أمن عصبية أن يحب الرجل قومه نبي تقو أمة ساسبسا جالتشون سبما بلا لفتة كيسا يجد رسولك فنان لا جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم عصبيات جنبه أن يؤين الرجل قومه على الظلم أمة سا ظلم رد ينكرت بديرت برنا بتجر كارولا أما دبين أيما بربنا هكبانو أجلي أن ديمو دينيمو ديمو دينيمو لا دبين
haala kana keessatti ifaan ifatti akka islaamaatti oromummaan bakka maalii qaba? Kana ala jennu uummanni biras kan biraa barreeffachuu danda'a. Haa ta'u malee namoota tokko biratti eenyummaan sirriitti waan kaa'amuu hin dandeenyeef amantaadhaan wal faallessa jedhee waa'ee eenyummaa oromummaa isaa kan dudubbeetti dhiisus jira. Wal faallessa jedhee islaamummaa isaa kan dudubbeetti dhiisus jira. Wal bira waan deemuu danda'a waluma bira deemsisuun immoo waan rakkina hin qabneef mata duree kanaan ifaan ifatti kitaabni kun barreeffamuu barbaachisaa kan jedhu gaalii waliin haasofne gaaliin immoo barreesse jechuudha. Amma wanni guddaan kitaaba kana keessatti bal'inaan kan kaa'ame Rabbiin biratti Rabbiin ilma namaa ala uumuu kaayyoonni biyya kanarratti addunyaa kanarratti uume jira. Namni tokko kaayyoo sana fudhatee deemuu keessatti eenyummaa adda addaa qabaate biyya adda addaa keessatti haala adda addaa keessatti jiraata. Haa ta'u malee kanuma waliin kaayyoo ittiin uumame guddaa yoo dagate immoo kasaaraa guddaa keessa seena. Yoo sirriitti yaadne ilmi namaa gaafa duraa Adamiif Hawwaarraa jalqabama. Tokko ture lama ta'an ijoollee horatan otuma jedhu har'a uummata gara biliyoona 7 ta'utu addunyaarra jira. Hundinuu sanyiin keenya eenyummaan keenya Adamiif Hawwaarraa ta'a. Adamiif Hawwaarraa ala ta'u abbaan keenyaaf haati keenya tokko jechuudha ilmi namaa hundi. Tokko ta'uu kana waliin yeroodhuma keessatti sabaaf sablammiin adda addaa uumamee jira jechuudha. Yoo sirriitti ilaalle Rabbiin ومن آياته جدي موجزة سرّة آيات سرّة جدي دبتوس وين أفاني كن هن أفا هن بدا هن مهارة ألف يوسينا كيست تلالة حديثة كيست ور مسلمة بر رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرآن مدينة كيست سبع غصة أوس خزرج جدا مجرد نكرار arra yoo dhaqne Madiinaa Awus Khazraj waliin jedhamu jiru. Warra jararraa booda dhufantu argama. Addunyaa keessatti saba hedduutu dhufee badee jira. Afaan dubbatamu kun hamma yoomal qiyaamaatti kan turu miti. Yoo dubbitti lakkoofne amma Oromoon hundeen isaa deemee isa keessa seena. Deemee lakkoofne Oromoo yookaan Oromaa yoo nama tokko irratti geenye miti. Namicha sana yoo dabarfamee achi deemnee Oromoon ni jedhamu jiru. Isumarraa jalqabame jechuudha. Kana maaraas yoo fudhanne achi deemnee inuma hin jiru karatti bada. Sabni hundi yoo achi fagaanne Adamuma qofatti deebine. Adamuma irraas qofaa deemnu heddummaataa dhufe. Waggaa 2003 yoo dubbeetti deebine har'a addunyaarra sabni jiru hedduun isaa hin turre. Amma sokaa muraasaan booda baduun waan oolu miti. Haalli kun maal inni har'a gosa jedhamee Oromoo keessatti kan adda addaa jira. Isuma kanatti immoo wal deebi'ee akkuma sabaatti guddate maqaa godhatee ala deemu inni immoo jala jiru deebi'ee akkas hundeetti bakka argatee guddate. Tartiibuma kanaan addunyaa keessa deemu maal? Amma waan akkanaa yoo sirriitti nu hubanne maal keessa seenu? Afaan Oromootiin dubbachuun akkam Rabbiin eeyyama sodaan nama keessatti. Aadaa Oromootiin deemuun akkam Islaamaan wal faallessa nama keessatti gaaffii dhufu. Rabbiin kan Islaamaa ta'e kan Oromoo ta'e badii qabaannaan ilma balaaleffata. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam waraana dura kan jalqaban aadaa Arabaa irratti. Badii taanaan kan Arabaa ta'e kan eenyu ta'e badii dayyaadhanii fuuldura dhaabbatanii akka jijjiiramu hojjechuun barbaachisa. Kanaaf warri mushrikoota aadaa abbootii keenyaatiin gadhiifnuu jedhu. Abbootiin keessan dogoggoraan yoo boondoo bu'an duukaa buutu. Araba yoo maan ta'a. Oromoo biras aadaan badii qabu yoo jiraate Rabbiin callisee ilaala. Aadaan immoo badii hin qabaanne
ورموت إيه كان أمارات إيه كان بابر بادي إيه إسلامي ونرو كب عدم فن هتو عدم هذا هتو عدم مالي هتو وأنا فديسا أما والخلف إنسان نسين كدفنت أي ممالجت كان هو مجوان الدنيا في المهدوني ونكون والجلالها ركتاجر كان فأكا مسلمة قبطي نور الإسلام ما هو الدفنو إسلام ما كان يسريت بري كرارا وانا مباس وانا هنتاني أباد تقوليس وانا ومؤمت كانوا ما ولين دروا برات الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جل روح الدو سبما سبونما ونكتنا يوسف الآن والبرد بكبنه الدم واحد بليس عمله رمون سبهم لجعل جنيه أمني ربي البرد نواه رسول ربي صلى الله عليه وسلم واي آدا واي أفاني فالله هندين سيستم سا اجلو ساني جيرا أما أرومومان تقوم أدت أرومومان أدت أكمل أدتها أرومون وربين أمي أرومومان قالوا وأنا وني وين أرومومان أكمل جنني هيك كنني أمانني ديا من سيسن Partiin tokko Oromummaan akkas jedhee ejjennoo qabaachuu danda'a. Partiin biraa Oromummaan akkana jedhee ejjennoo biraa qabaachuu danda'a. Oromummaan akkana ijaaramee dhaabbatu kun yoo Islaamummaadhaan akka faalleessu godhamee ijaarame warri Islaamataa rakkatu. Maaliif warri diinitti cimaa ta'ani dhimasee Oromummaa keessan jedhanii Islaamummaa qofa biratti hafu. Warri immoo diinii dadhabaa ta'ani diinii achi dhiisanii Oromummaa jala galu. warri immoo giddu galeessa jiran al tokko gara uummaatti al tokko gara islaamummaatti hedduutti rakkatu jechuudha. Oromummaan waan namni tolchu Oromoon jenne Oromummaa jenne kan ittiin amanu Oromummaan akkana jenne waan ittiin amanu ayidiyooloojii. Ayidiyooloojiin sun Islaamas Kiristaanas Waaqeffataas hunda akkasimatu goone yoo ijaarre Oromoon tokko ta'ee deema. Yoommoo kan Islaamaa bufa goone warra gaan dhiibu yoommoo kan waaqeffataa godhe warra waaqeffataan taane achi dhiibu akkas akkan taane godhanii ijaaruun barbaachisaadha. Itoophiyummaa keessattis ergasii maaltu ta'e namni tokko lammii Itoophiyaa ta'uudhaaf kiristaana ta'uu qabaa jedhame bara dure. Kana keessatti musliimni Itoophiyaa otuma biyya kana keessa jiru dhimasiinuu Itoophiyaa miti jedhu. Booda maal ta'e waa hunda irratti dudubbeetti hafe jechuudha. Kanaafuu Oromummaas haa ta'u Itoophiyummaas haa ta'u maalis haa ta'u ayidiyooloojiin amantaan ejjennoon qabatamu waan namni tolchu. Ejjennoon amma Dooktar Abiyyi qabatan Itoophiyummaa fi Kanaasee Minilik wal fakkaatu miti. Kanaasee Yohaannisiif kan liji Iyaasuu waa'ee Itoophiyaa dubbataa ejjennoon jaraa adda adda. Kanaafuu haala kanaan Oromummaa keessattis Oromummaa hunda hammatu kan diinaa Islaamii waliin faallafne godhanii nama barsiisuudhaaf akka sirraa gochuutti fakkeenyaaf Oromoon jechuun amantaa waaqeffataa warra hordofu yoo jedhame automaatikaalii warri Islaamaa taatan Oromoo miti jechuudha. Ala sana maal ta'a? Waraana walitti banna jechuudha. Oromoon amantaa namni kan barbaade haa hordofu. Garuu bakka hundee irratti walii galuu irratti dhaabbachuu qabna. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam warra mushrikaa biratti maaltu ture? Ejjennoon tokko tokko ture. Kan akka bifaan nama xiqqeessu. Bifti isaa gurraacha taanaan sahaabaa tokkotu Abu Zarrat Bilaaliin maal jedhe? Yaa ibna Sawdaa atusaawinii jedhe. Yaa ilma gurraattii alatti gurraatti sana ati anaa wal qixxaattaa jedhen Bilaalul Habashii. Tokkoffaa gurraacha ta'uu isaatiin tuqe lammaffaa akkamitti anaa wal qixxaattaadha. Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam aaranii waan kana irratti maal jedhanii dubbatan akkuma isin beektanitti wanni kun wanni jaahiliyyaati. Innaka hiika umruun jaahiliyyaa waan jaahiliyyaatu وان آداب دبيت حفاظ كيس جراجة حديث براكستس الناس كأسنان المشط اللي منما أكا الكان مشطي فاكي والكتاب نبرسيس والكتاب ما نما ينمي مرمو ورمان والكتاب ما اللي منما الدنيا رجل هندنو
والكنا كنجدو وان فالس فرط ورموما يجارمي إسلام ما فالس ورمون أدى ورمو كان فقط والدنيا رح ينجروا يجلس نسلم إثيوبيا بيجي فقط ينجروا جنة رقابة ربادة جرا في ولا مانع إني إسلام برد لوما وما بيجي كبكب وان أدى قبض قالوا لم يروا إثيوبيا تقول نما برابر والجالس سجنة يو أكنا متشرد وكذا مانع نمت ما نالي فرما ترى وان جينو نج حتى ومالي أكو مسألة جنة أسدي يومان وسمان إسلام يومان بلا لفتو إلمنا ما والمكم ما يو إن مني لما فار ندخل أنا لا ندخل نوان ولا أنا ثاني سنين كنوان الدتاني نمي برا نجلة أو كما جناني نما برا تكني سجو كسجراتي نما برا ولي نبارا جراتشو أكن دنيا أمانتان أكسي سيو كسجراتي ورا برا كواجي ليو كسجراني إفات ديننا والفالس غاف سنة كان سراه كم ديني وتنتهي وربما ما جنبي وان إجارة مسنة مالك نما تجارة نما وربما ما جنبي هيكا كده مسنة سراه كبار كتاب لكم وانا كنا إفتي أمتاف هيكوناف بالرفل قصة القرآن الراس حديث الراس وانا الجدة سينا ورمو الراس كبكر أكما تدرين وانا أمتا ورمو الرحيم إسلام ما فرمو ما جب سبني براس أمنتاف سبني أمنتاف أفان أمنتاف أدان أمنتاف إنكمان ونمتي جرق من إفت لما إفتو كبار حتى ومالي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجل واي كوسا كيساني برد أجل لي أما كنا حديث الرجل تعلموا من أنسابكم واي نسب كيساني واي هدى كيساني برد تصلوا به أرحامكم في رمى كيساني تنففتني جلني كم برسيساني رسول إمام الترمذي ما جلني باب ما جاء به من النسب ما جاء به تعلم نسب وما جاء لبابي كان بابي واي أي ما في بركة لنا ما تبرئ كام كتاب ساني أمو ما يروم ما بركة كل الدين أول خلا فكر إلى مدة كتب زلات وني والفالس والنسل الجنة أمنتا إسلام والفالس إجارة لنا نما خلا هذا أملي gara-gara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabumma islamun murmu ifan lafakani kan jahiliyya ta'e kan immoo sanarratti waamuun nama sanaaf qabsaa'uun sanarratti wareegamuun jahannama kan nama geessus jira diin islaamaa dhuma keessatti maaliif namni tokko karaa sirrii irratti namni mirga kootiif falmaa diin islaamaa isin duukaa jira namni biraa saba kamuu haa ta'u amantaa kamuu haa ta'u namni wayii zallamameera isa duukaa dhaabbadhaa diiniinis barbaachisa amma maaliif rakkinni jiru waan namni Itoophiyaa taaneef namni Itoophiyaa balleessus khayri dalagus isuma bira dhaabbachuu qabna jenne yoo deemne dogoggora عادة أربعة ست مال تجار انصر قومك ظالما أو مظلوما أحمد بن أمتك يوم ينمس يوم ينمس كركاري لا كنتر رسولك نججرا ثلاثة قومك انجلوا قرا قبل السكير انصر أخاك ظالما أو مظلوما جناني أكبت إلى صحابان قبل يوم من يقوم ينمي gargaara yoon immoo zulmii wajjatu nama miidhu akkamittan gargaara jedhanii gaafannaan yoonni zulmii wajjatu gargaaru jechuun zulmii miidhaanni namarratti qaqqabsiisu harkatti dhaabuun amma akka keenyaatti Oromoo ta'e yoo balleesse Oromoodha jennee duukaa dhaabbachuu qabu Oromoo ta'e nama balleessu harka qabnee karaa sadiitti deebisuu qabu biyya keenya jedhee namni biyya keenya waan biyya keenya jaallannuuf namni biyya keenya yoo balleesse namni Itoophiyaatti jennee ija dunuunfannee biran dhaabbanne Oromoo taanaan ija dunuunfannee biran dhaabbanne abbaa barbaade maan ta'e wanni sun haqqii qabu haqqii miti yoonni zulmii hojjete
أباكم أنتين ما هذا ما كنت ربي ولا لني فرجال لك جرت على كان فتبري كررت الأبني والبرسيس أبناء رسول ربي صلى الله عليه وسلم حالة مكانك السنتي إفاني فتي وأنا كتنامة تريه إنه كسرت حديثان مهمني ولي مبارو قبله أكون سلجل أو رماني سنبدا ما بدو كامي كتورا ربي مالف أفانجر هندلو مالجر بدالي مالبيتو نبي إبراهيم الله إبراهيم جولي أركتن جولي إنساني فقو إساق فقو إسماعيل إساق جولي يعقوب كفي بني إسرائيل جيتوني جولي يعقوب جولي يعقوب على إجتدي مالو في بكهد بكمهني كان كيسا فقو كتا يهودا جلب برا إبراهيم بنا لجب يهودا ونجل منجو إبراهيم بنا بسي برا إبراهيم بنا كفام براكر ada belajar boleh kau demsa kesa lufi demsa kesa Roman Amaruman Arabuman hundinu يوم القيامة برهم مدينتي خراب بدا بكر ولي dan Isa demu manjur jadi kalau bukti gafur akhirat demu wandi sabumma jada wandi kusumma jada wandi firumma jada hundinu akhirat undapat ada zaman خير ورد لقي ميزان جراغوت غير جنتا ورد شر لقي ميزان جراغوت غير جنتا في جهنم أكرم ديم خلاص وني قدام إن ما جد لقيتم أوش لقيتم أبنو إن ما جد لقيتم نقول أجلي رت إجارة موسى سريت ورني برني أكدين إسلامات والبركة لالونس نوراني كمان يوكا نقولي كما براتي ولله من براتي ولله واحد بلا ولله ديمنا ركنا كيسبونا أنا رأيت كأي أبو بكر الصديق واتقون زنيهم أبو بكر الصديق صحابة قد خليفة رسولات ورمش القوتا رسول ما قال الرب ساتورا أكمان ولا لولا إسنيس ديدي ديبي سايلاني دير حسان بن ثابت أججل حسان بن ثابت صحابة فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واي قريشي واي بس قريشي سيناس اينماس سرت امبيغو نجر اينم غافنا وان كان وجدنا اذهبوا الى ابي بكر غير ابو بكر ديما فانه اعلم الناس بنسب قريش حديث مسلم رجل ابو بكر نسب قريش بيقول نمون دغا لا يسبك ايسمر ديما جن ان قريشي وريون كرمو برمركنا ركنا كابو دبي أنا ما رابرو نسركنا كابو بسنا ما را يستارو فيه كنا برو ركنا كابو أكو من سلسلين جده وان ديني را فربي را بالفعل سوء أو كابو أما نقول لكم تكو سبب في جلدنا سبب سبيس بكرس تلونا نابل نجدني فلا دين فلا إني فلا حق ديمويتون فلا ربي ديمويتون فلا ربي ديمون مو جهنم ديمون مو الدنيا فاخرة خسارو أنا خراج كنوشوان بدو سبما كنا جنة لغا أتبرجنو ظلمي أرمون جتي مارو جتي أبان بربادو جتي اللي سوق قبل حقنا في قبل وفرت الظلمي حرام توقع نما برارت حرام توقع يو كذا طبعا ربي نولله يو إجر الفني كيني جنة والبرر أبنه الدنيا فاخرة كينة تبدا كنا وجدت قبنا ثلاثهما كتابنا كل يوم أكو من سنين جد وان كان إفنا ما قلت له برهفه نمي دو واحد بيجتشول الدم دمتني إسلام وما رميا وما جالس برشتني وما لتاتني سينا مجرد جراجول الدم أجو غير ورسيسو قبنا أفهم براتيلس إسلامي وانا كنارت ما يجدنا ركينا كان نفهم شيكون نكين وانا دي سكيس يجرب بجون كان فجيسا ورني دي كينيا كان جلا واي سباس واي سبوماس مال بلا لفتا مال سبيك فرنا برسيسو قبل يو كان نقولي نمي غافينا لتنفي غافي ديبسو على ركي نفي ولت أرارسو يبدأ أمسولا ديموني فرمانا يروني راتي بيتي كتابة كانت تقوم كيسن بالتاني دبشتاني دبسيشتاني وماني براسا كتين وبجو أكا جولين كينيا سوانا كاسي وان ديني كينيا كيس وان قرآن كيس يورت ما وللن وللن دندين
وانا كسي وانا قرآن مرمو هذا ورمو هتو هذا أمارة هتو وان قرآن مرمو وان ربي مرمو لم يجنة الكفر بابو خراج النتاهم كانرة ديمون قبل هذاس ججرو دندنيا إنماس ججرو دندنيا مالف نما تلشتك مالي وان ربي رادو فيمت هذا نمجم غربرا اتففو دندا أيو خيرت هذا هندوسو هذا دببت هفا جنمي هفا جرمنت بدي أكما كان هذا دببت هفا ربي والولجي سويدرا دينما حفظ التججوس قبلا قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيو كينيا موتا كينيا عاملة جمالا عافية ergaa gaariin ergaa bal'aa nuuf seena eenyummaan maalummaan keenya akkamitti osoo haqa irraa hin ce'in haqaan dhugaadhaan akkamitti ibsamuu danda'ama jechuun waa hedduu nuu kenneera rabbi jalaasa haa kaffalu waa hedduu irratti taaliika gochuuf yeroo waan hin qabneef amma obboleessi keenya abdiin gara waltajjiitti haa dhufu وللوتي كوكبا ولليتشا مفاديسو أبدي كنا وندجين عملي كنا أبدي كنا في إدولة كنا إدولة أباني كنا بساركو أبدي كنا وندجين eenyummaa naaf qabsa eenyummaa jala akkam jirtu nageenyi badhaadha assalaamu alaikum jedhee nagaa sin gaafadha ishuu maashaallah bagataatan nagaa kan nagaa ta'etu ijaanuu wal argaa sichi yaaddoon hin jiru inshaallah ni moona oromoon oromummaa fi amantaa isaan ni bu'ana jaran eenyummaan bartiigaa kan rabbi tokkoomse mee eenyummattiigaa oromummaan dhiigaan hidda keenya tokkicha oromoon oromoodhaaf yoomuu taanaan qoricha oromummaan faaya margaaf kan miidhagu oromoon kiyyas barni ijaara wal islaa biyyan diigu oromoon gadaan kuna gadaafis kan dhiigu oromoon gadaan kuna gadaafis kan dhiigu kan awwalu miti oliif gadi sin fiigu silaa waliin tola hangafaa fi haqni kuushin dorgon tuqoxisuu fi sobni kuush ummaa isaatiin bula ummaa samiif lafaa oromoof islaamummaan keessaa fi alaan ifa oromoon kubbootaaf goota onnee barbadaa silas akkam lubnoo masabboonaan abbaa gadaa nus bar ijoolleen jimmaa biqilaa shanan dhibee dooktaras hayyuus dhalna mee jimmaa maaltu dhibee garuu maal godharee hin barroofne keenya ahmaddiitu jalqabee gaaliif ta'e fakkeenya kitaaba sagal guutuu ahmaddiitu barreesse anas abdii geetaachoo barruu isaan ni qaroomse kunoo gaaliin keenyas kitaaba nuuf katabe seenaa dhokate baasuuf hedduu itti dadhabe seenaa cimaa qabnaan hin barroofneef malee amma beekaan keenya barreessuu eegalee aadeeffamuu qabaa keenya waa barreessuu osoo nu barraa'ee banuu barbaaddu yoo gootummaaf ta'e jimma koo jabaadha yoo amantaas ta'e rabbitu ragaadha jajjabeessuu qabna nama waa barreessu beeka kan katabee addunyaan nu geessu injinar baaliin isaa qanuuf barreesse rabbi jannata kenne nuuf haa gammachiisu injinar baaliin isaa qanuuf barreesse rabbi haa gammachiisu jannata badhaase amma hedduu jiru kan waa barreessani maaloo jajjabeessaa beekumsaaf humnaani yoo harka wal qabne seenaan ni mul'ata barreessaan xiqqoon har'aa borcimee guddata foontu fooniif dhiigee gubee dhukkubsata tokko yoo hirqifatu kaanis haxxifata lafeen keenya tokko jirmi keenya tokkicha nuti waliin tola ilmaan oromticha tokkummaa keenyatu diina kijibbaachise
ilmaan oromtichaatu yartuu jilbeeffachiise bara jarattii sun harmaa farda nu murte gooticha keenya dhuftee hidhaa keenya nu furte kosii mana keessanii kootu hadhaawee baase qabsoon maal akka ta'e leenca goosiin barsiise abbaa beekutu beeka fo'aa diriira dhalaa oromoodhaaf diina gubee waxala kaayyoon gooticha darbee fittee asiin nu geessee ilma oromoo hundaa dhasiiqee guddise jimma biyya hayyuu dhaloonni harki kobbee maqaanuun balleessu gaddeebii jarri qobbee jimma jaalala beeka jimma jaalala beeka bara dhufaa darbaa baras durii sanayyuu jimma hin taane garbaa nuuf hin taane omaa dubbichi nu jeeqa ichi imimmaan ilkaan sobee seeqa kan tokko murameef isa tokko dhiiga kan tokko jaarrate isa tokko diiga bitaa nutti galee sammuu qorqee nu nyaata haqa bade deebisuuf gaara guddaa yaabbata isa tokko jibbee kaanis gaarreffata haqa isaa barbaachaaf hedduu hunda isaa jifata yoomuu hin baqatu dummii dhabee beeka dhugaa isaa argachuuf fuulduratti akeeka samiif lafa gidduu dugda qilleensarraa akka jaraaf miti akka rabbiif jirra. Seenaa dhokate baasuuf hayyuu gootu deebise injinar Gaalii Baaboor haqa jiru barreesse gaalii qofaasaan jiru hedduutu jira duuba kan akka Dooktar faa Sheek Mahammad Ahmad faa Abdallaa Dooktar Abdallaa Kadir faa gaalii qofaan jiru hayyuu duuba jira kan akka Dooktar faa Sheek Mahammad Ahmadiif Abdallaa Kadir faa nuufaa jiraatanii leenconni abdii sabaa uummanni Oromoo boriifis sin qaba. Umurii dheeraa akka raagessaa hayyoota Oromoo silaa maatu sin dursaa anus gaaran ture reeffa nu beekaacha waan an balleesse immoo har'aaf nuuf golcha galatoomaa isiniin jaalatan qabeessanii. Allahu Akbar. Obboleessa keenya Abdii Geetaachoo galateemi jedha. Ustaadni keenya Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa dhufee asitti argama. Kunoo waltajjii irra jira. Ustaadni keenya kaleessa Harar Oromaayaan irratti sagantaa guddaa qaba ture agartaniitu achii ka'ee halkan guutuu deema osoo irratti amma dhufee as nu cinaa jira bukkee keenya ta'aa jira hamilee guddaa nu haa kenninu. Waa'ee haqiiqaatti dhugaanii ilaalle islaamummaa isaati oromummaa isaati fakkeenyi amma jiru yoo ilaalle Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa gara kamiinuu fakkeenya nuu ta'a. Islaamummaa naannoo ta'e jalqaba, oromummaa naannoo ta'e itti dhiigee jalqaba, lachanuu turii fakkeenya hamilee guddaa kenninuufi waan dabarsaa xiqqoo nu haa dabarsu waan kan kanatti dabarsee sana booda obboleessi keenya Ustaad Injiinar Gaalii Abbaaboon waa'ee kitaabicha ilaalchisee ibsa bal'aa nuuf godha. Isaan dura Ustaadni keenya Raayyaa Abbaa Macaa waltajjii irra jira nana feeraanii ergaa nuuf haa dabarsu jedha. Waananta abiin kootu taa'icha beeru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agartan akka walaloon humna qabu humna walaloo ajaa'ibaa humni walaloo kun rabbiin hikmaadhumatti godhee humni isaa miira nama hawata bareedduu fokkisaa bareecheetii bareedduu fokkisiisamuu barbaadu walaloon hamaadha. Akka yaadannootti kana waan ture duraanii tooraa moggaatu qofa kana kanaa hursoo keessatti inni as keessatti kanaa wajjin turtaa yoo jiraatan hin beeku. Uummatatu waggaa lama kan hidhame achi keessa ture kan akka Dooktar Fatansaa fa'aa kan akka Dooktar Gurmuu fa'aa wajjin hin ture Dooktora torba gidduun ciisa. Achi keessatti darajjii turaa namni jedhamu kayyimee waliin nu barreesse fi anaa baay'ee nu dhagayeeti barsiisaadha guttaa sadaffaa birgeedii sadaffaa keessatti mana hidhaa birgeedii kun jedhame mana hidhaati. Beekai waliin nu barreesse fi jennaan dhiisii waan ati waggaa lama ijaarteen daqiiqaa lamatti diigaa. Waan ati tirataa turteen daqiiqaa tokkotti fiigaa lakkii dhiisii jennaan humnatti qabda mirgatti qabda wanti itti mana hidhaa jirtu tokko dimokiraasii barachuu fi naan jedhee du'eera dandeettiin sonii waan ibsute wayii du'e qabsaa'aa jabaa wayii ture yaadiniin keessatti tolus.
jennaan lakkii adiis jedhee kan nan beeka waan an qopheessuu danda'u xiqqoo akkan humnatti qabu hamma kana beekuu baadhus hunda wallaaluun ture jennaan egaa jetteeree yoo uummata kanaan waa jedhee hoo jennaan jedhiitii dimokiraasii kan ta'e dimokiraasiin jiraachuu dirreetti baasee jennaan egaa achi barreessee dhufe ani qal'aa uffata tokko dhukkubsataa wayiitisii uffata siin qabu akkasiin qabu bakka siin qabu gaara keessaa dhufee qaamni koo xiqqoo boombiidhaan danda'amaadha. Booddee dhufeetanii gaafatam yaa mormor eenyu siin jedhe abbaay mormori moo abbaay owwaa dhufee as bayi laga dhuguu gibee yaa burqaa kan sa'aa eebbisitti hin taa'e ormi maalaa sa'a waa'ee kootiif waa'ee beekan margaa kan sa'a wayaa sitti miiccannee dhugnee dheebuu baanee dhiphannee xiqqannee adda jirruu bannee si kunu dide moo ormatu si jallisee maqaan kee maaf afnaan kan biraa lalisee jedhee gaafate. Murmuriin gaafa sana gaafachuu jalqabe irraa waggaa 25 kooti. Gaafatan yaa nama san gaafata maaltu si taasise bineensa ganamaa jedhee. Gaafatan yaa lagaa dubbadhu yaa lagaa natti odeeffadhu beereefan si walargaa si jambooressanii si burceqqaa lagaa si rakkuufee malee weeddisee dalagaa. Ilmaan bashootaa isiin haasaa fidde bakka kana. Yeroo wal fudhanii walitti hirmanii jamminaa kan dhaqaa meeshaan hundi jedhanii irrallee dubbatamuu barbaachiftu asumatti akaakattu waan jajjabdu keessaa qabdi akka malee nama gooti miira nama tutti jamminaa kan dhaqaa meeshaan hundi jedhanii baay'inaa walitti qabanii firmaa taasisanii laatanii turanii jara durii himataa jirraa jiraadhaati miti. Kana qofaa miti baay'ee nu dubbatu baallaan nasa garaan na dhugumaatu anni takkaattoon jedhanii dubbatu Oromoo dhagee ofnaa kan saba keenyaa kun rabbitta mul'atu hundi. Gaafa kana warra duriiti kan himannu kaleessa himachuun keenya nafnu ammas akka ta'e. Baga eebbaa kitaabaatiin Oromoo fi Islaamummaan wal simatu moo wal himatu yaada jedhuun injinar gaariidhaan qophaa'e. Wallaahi harkaan guutummaa kitaaba kaabule. Dhaqqabachuudhaan jecha baga nama kanallee dhaqqabadhee waa tokkoon godhaaf miti. Hawaasuma kitaaba bitachuudhaan walitti qabame ijaan arguudhaaf hin dhufe na of gochaan isiniin jedha. Kitaabaan dura galma yuunivarsiitii keessa jirra. Nama meeqa yuunivarsiitii kana keessaa qabnaan gaaffiidha. Nama meeqa yuunivarsiitii kana keessaa qabnadha. Meeqa yuunivarsiitii kana filachuudhaaf qophaa'aa jirra laafaan gaaffiidha. Galma yuunivarsiitii ulaa kana dabarfannee beeynu silaa akka godhanu akka wallaanuma keenyaatiin galmi yuunivarsiitii utuu qalbii keenya jiru keessatti agartee ulaa kana nu dabarsitu ture. Garuu hireedhaaf hireen akka naman goone hin qabu. Hiree badhaafamneetu dhufnee asirratti argamne jedha. يا فرحمتم نبي المختار يا دربكم يا من مغاري بكم سيفجي وردوا بني دنجي بيرفع جغرافي هيستوري انفورميشن ساينس واي كمبيوتر دغاغين بيا بايو كيمستري اوميشا غدينا كاتن هيستوري ميكانيكا توسبير انجينيري اونادا سومو فاي اگريكالچري وأنو دبر دبيرو تكابو يالا أركمنا كماتا كانا كوفا بيتي وين تكنولوجي نما فايوانا كورونا بيولوجي management thinking de sudah kata wajib corona bila insafam meteorologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz begini Ustaz Rai Abba Mancagal Tumen. Asal mau tajirah dulu sih. Karena tu menjenang, amma saan kenya suatu tarifata jiruf, boleh kenya, Ustaz Engineer Gali Abbabor, kitaba, isa kabar resi Oroma Islamumma ilaalchise, ibsa waan boruuf gara waltajjiit isa feera ayyuu kenya. Ustaz Engineer Gali Abbabor Amile Guddalan Hashimani Ustaz Gali Abbabor gara waltajjiit Amile Adabekuni ayyuu kenya asa jalqabii hedduu dubbaa Galatumas Injira Ustaz Gali Abbabor
وإسا إكو إساو تجير جنو وانا إيقاتو أستاذ غالي أبابون وصو غرام ساسات تنغلين أكما بيكتا غالي أبابون godinu makenya godina jimma ana dedoti bara sagan kemata itu bahkan alate itu sukai naik tokko lama mana barusa achumat mana barusa lalo jina mutu barate sadi hanga hadeti mana barusa dedoti barate sajali hanga kudani mana barusa jere ajiti asit barate tokko lama preparatori jimma tinkai barate Degree tokkoffaa electrical engineeringidhaan yuunivarsiitii keessa jiru yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Degree isaa lammaffaa electrical poweridhaan Addis Ababa yuunivarsiitii kan inni barate. Qur'aana Allahu Akbar. Qur'aana kan qara'ee Sheek Nuraddiinii fi Sheek Naasir ulamoota hedduu irratti qur'aana qara'ee Tawhiida, Buluuga, Riyaada, Sheek Zaakir Ibraahimiif Sheikh Hawi Jamal irratti qara'e kitaaba Muslimiin kitaaba guddaa kutuba sittaa keessaa kitaaba guddaadha. Sheikh Zaakir irratti kan qara'e Abaa Daawudiif Bukhaarii sheekotaa kattaan muftii ulamaa Itoophiyaatiif Afrikaa doktora keenya irra sagantaa waan qaban asin dhufne Dr. Jilaan Khadir isaa irratti kan inni qara'e Tirmizii طه شيخ طه كدرت كري أقرأ الندى كتاب نحويتي شيخ محمد حياة الرتكن كري ألفية بن مالك شريف بن عقيل وليد شيخ أحمد يوسف الرت أجمع في فنيت كان كري ولموتاف شيخوتا هكدو الرت أسيتس في فنيت رتس غرب العتس ديمي هكدو كريرا كانوا كفو أصوين تاين وفي ساعتي كري كيني مدوتا saba isaa kan afaan arabaa dubbisuu hin dandeenyeef kitaaba gurguddaa afaan arabaatiin barreeffame gara afaan oromootti deebiseera. Keessaa inni guddaan kitaaba guddaa gosoota musliimaa kan ta'e Qur'aana afaan oromootiin nu hiikee amma kunoo uummanni oromoo kan baha lixaa kaabaa kibbaa Qur'aana sana afaan oromootiin hiikametti fayyadamutti jira. Ustaadni keenya arraan hiikuu kan jalqabe تفسير القرآن إيران وجل كبيرة أشيك إيه إبسا كبابا واي قرآن أفان رموت كوبيسيرا عمدة الأحكام كتاب بيكما جبا كنت أفان رموت برسيرا هيكيرا فقهي أركان إسلاما أتباع إسلاما أفان رموت هيكيرا سينا بالبطوة إسلاما أمس أفان رموت هيكيرا اتدبلتي قرمينسا إسلاما حبشا كيستي قرومنا إسلام حبشا كيسا أمس أفان رموتي نوكو بيسيرا وبكل ورمت أنفن يوتو كتابني متأني هدون مو كبر فمي كبر فماجم هدو تكرا جرا كيسا كتابني توكو سينا شننجبه بر فموتي جرا أكسمس تسهيل العقيدة الإسلامية النس كتاب عقيدة أفان رموتي نهتمو تجرا بلوغ المرام أكسما يكمل تجرا يكميرا إسلامي حبشا كيست ببلجو كتاب يرموس يكمل تجرا أفان رموتي كتابون جدبون إمو غردي دماغول كنتاني وبانيرو أيون كينا بدان لايبري نامتون إساتي إدبي إساتي ولي تنين دبا ريساجرو أما نفا قدفو آقدفو عاملي مدى آتارو في عاملي مدى آقدفو كتابي argamee har'a eebbifamaa jiru kitaaba biyyattii keessatti adda kan ta'e kan jalqabaa kan ta'e jimmaa kan fakkaatu sinumaa jimma islaamummaadhaaf oromummaa isaatiin kan beekamu kitaaba jimmaan fakkaatu jimmarraa kan eebbifamaa jiru isa kan barreesse umurii isaa nufaa dheeratu rabbi irraa haa jaallatu gara isaatti sin dabarsaa ibsa gabaabaa waa'ee kitaabaa nu kenna achi kaaneetu ulamoota gurguddaa kaasneeru دكتور عبد الله كذا شيخ محمد عامدين شيخ علي جمع كنتان كينيا كنتون وقال الدماء والبيئة على تراني أمريكا فأوروبا بيخود داني ماني علمي شريعة ديني كم برتساتورا إساني سنو ولينجرو اتحاسي جبري علم كتابة رجماني كتابة ويل بيسو سنبورا كتابي کو دیر کے فمے کے
gara kitaaba kana bitannaatti waan deemnuuf obsinii hanga dhumaatti waliin haa turru jedhaa gara Ustaaz Injiinar Gaalii Abbaa Booriitti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau Thomas sinin jeda penduduk kesanu kesuma legurudda akka bulkinsa makala fi bulkinsa godina warra fi pindirra kaya tufes Sheikh Muhammad Hamiddin Dr. Abdullah Khadir Sheikh Muhammad Hamiddin Sheikh Muhammad kana kesa Dr. Mafitur Rajul Magababa wa Idisana fa Ahmad Din Jabal akkuma kana Raya Bawacha warri kore kesa turtanis kan baay'ee sagantaa kana qopheessuudhaaf baay'ee carraaqaa turantu jiru isaan maqaa dha'uufis baay'eedha hunduma jaraa galateeffata warra galma kana nuuf mijeesses yuunivarsiitii Jimmaa jechuudha galateeffata hunduma kana iyyuu warra wajjiniin turre maqaa rabbiitiin isin galateeffata alhamdulillah waan har'a qopheeffannee dhufnetti hin gabaabinaan isiniif baha kitaabichi jalqaba maaliif qopheeffame maaliif barbaachise laata gaaffii jedhu baay'ee isiniif kaasa kitaabichi wanti inni barbaachisee fi ummanni keenya akka muslimaattis qabsoo dheeraa keessa turre keessumaa naannoo waggaa 7 irraa qabsoo ulfaataa keessa turre ni yaadattu akka oromoottis qabsoo guddaa keessa turre qabsoon kun lamaanuu immoo hooggantoota ciccimaa nu oomishuu danda'eera akka muslimaattis hooggantoota ciccimaa osoo addunyaa bulchuu danda'an akka oromoottis addunyaa kan bulchuu danda'an nu oomisheera ummannis maalummaa qabsochaa hubatee duukaa hiriireera haa ta'u garuu ummata biratti hubannoon hammi ta'e hanqinatu argama hanqina argame kanarraa ka'ee yeroo garii sa'aatiin qabsoos dheerataa yeroo garii immoo qabsoon dhumti sila bilchaatee bu'aa buusee sila fireen isaa nyaatamurra ga'ee kan inni duuba deebi'u fa'itu mul'ata inni kun maalirraa ka'eeti jennaan hanqina hubannootii isa jedhu gabaabinaan yoo qabsoo oromoo laaltanii ummanni keenya kan yaadni isaa hanga ta'e bakka adda addaatti bittinnaa'uun arga ummanni gariin namni gara amantii islaamummaa jabeeffatu qabsoon sochii sabboonummaa hundisaatu akka waan islaama faallessuutti yookiin asabiyyaa sabaan of tuuluutti dhiphinaatti fudhatanii waan sochii sabboonummaa jedhamu hundasaa ofirraa achi dhiibuutti warri dabantu jiru lammaffaa immoo faallaa warra kanaa ekistiriimii tokko dhaabbatanii islaamummaan aadaa keenya dhiibaa islaamummaan aadaa arabaati nullaallatu aadaan keenya nuti odaadhuma jalatti gabbaaneetiyyi waaqa sachumatti galateeffannee jenna malee aadaa oromummaa nu faallessaa alaayyi arabni nurratti dhiibee fidee nurratti fe'e kanaaf nuti aadaa oromoo qabanna malee islaamummaan kun nu barbaachisu jedhanii hawaasarraa kutaan hammi ta'e achi kan jiru wahii kan sooma dhiisuullee sadarkaa sooma dhiisuurra ga'ee jira ganda murtaa keessumaa seenaa biyya akka islaamaatti seenaa guddaa qabu akka Harar fa'irraa gandootii 3-4 kan sooma faan dhiisantu jiru ummanni gariin immoo walakkaa kanatti yeroo akka sila Ustaaz Ahmadiin nu ibse yeroo garii oromummaafis ni dhimmu islaamummaafis ni dhimmu walakkaa kanatti hafan ummanni saditti bahe qabsoon nuti oromummaatu haala kana yoo itti fufee jeeqamuuf deema waan 91 nu mudate quba qabu lakkoofsa yeroo baay'ee kana Awurooppaan fayyadaman isa kana baay'ee yaadatu waan 91 nu mudate dhimmuma kana nu mudate 91 irrattis sababni kufaatii guddaa oromoon kufes kana akka islaamaatti miidhaan dura ga'e kana kanaafuu maal fakkaataa yoo ummata kana hubachiifne oromummaan hiiktisaa ifaan kana wanni ummanni keenya dur oromummaatti hubatu kan islaamummaan akkana sabboonummaan hundi islaamummaadhaan waliin faallessu akkuma kana immoo sabboonaa warri ta'es islaamummaarraa bahuun qabu islaamummaan si bareeche malee si miine si miidhagse malee waan si balleesse si fukkisiise hin qabu isa jedhu hubachiisuudhaan ummanni keenya tokko ta'ee
mirga saba isaa kabachiisuudhaafis saba isaa dinagdeen guddisuudhaafis saba isaa kana aadaa isaa kana fooyyessee dagaagsuudhaafis bu'aa guddaa qaba. Yoo kana hubatee jedhe inni amantii isaa jabeeffatus Oromoo isaa amantii kiristaanaa ta'uu yookiin waaqeffataa irra jiru wajjin iddoo bu'aa walii galaatti saba isaa sanaa wajjin hiriiree wajjin qabsaa'ee bilisummaa isaa kana bakkaan gahuuf danda'a. Akkuma kana qarreen Oromoo warri islaamummaan aadaa keenya faallessa jechuutti yaadan lakki islaamummaan aadaa keenya faallessu mee seenaa kee duuba deebi'i ilaali si fayyada waan jedhu irraa ka'ee qophaa'ee amma isa kana kabarpeejuma jildiidhuma kitaabicharraa argitu maal isinitti mul'isa na laaltan dugdi kitaabichaa ofumaa isaatiin giraawundi isaa alaabaa abbaa gadaati. Oromummaan ni danda'ama waan faallessuuf qabu isinitti mul'isa. Lammaffaa immoo suuraa namootaan achirra jiran yoo laaltan ummata Oromummaadhaa fi Islaamummaadhaaf walitti qabsaa'anii lammanuu wal faana deemsisuun ni danda'ama jedhanii waliin qabsaa'anii. Akka fakkeenyaatti guddaa kana isinii fudhu obboleessuma keenya Raayyaa sun bira jiru arguu dandeessu. Raayyaa nuti baay'een keenya qabsoo musliimaa keessatti beekna. Waluma qixa qabsaa'e jechuun danda'ama. Kan Oromummaa isatti itti qabsaa'e meebi ummata as keessa jiru hundarraa Oromummaa nama qabsaa'e ta'utu mala Raayyaa abbaa macca. Nama gaafa ibsaa addunyaatti miti kan si bira ajjeefame. Ibsaa addunyaa dhiifama naa godhaa. Gaafa inni ajjeefamu namni tokko lafaa kaasuu dhibamnaan kan dhaqee lafaa kaasee Raayyaa obboleessa keenya kana ture. Gaafa inni immoo lafaa kaasee ka'u Raayyaan wanni amma biyya Itoophiyaa Minilik hundeessee kanaa hundi isaatu Raayyaadhuma qofa barbaada ture. Yenna kana dirqama keessaa bahuun qaba jedhee sila hidhannoo isaa isinii kannee amma dirqama hidhannoo isaa hiikkatee namni konkolaataa ho'iitiin abbaha jedhu konkolaataan garagalee qaamni isaa iyyuu nafnee amma sadarkaa lafeen isaa qaburra ga'e. Lafeen isaa caccabe kana bakkatti dhaqeellee wal'aannatu argame. Lafatti wal'aannatu dhabeetii hospitaala dhoskaa keessatti mana nama dhuunfaa keessatti doktorri waamamee fi haala kanaan wal'aanan. Muhammad Ahmad jedhama asi. Muhammad Ahmad isuma keenya kan. Laal nama akka kanatti dabarseetu jira. Warra isaan biraas yoo laaltan seenaa jaraa isinitti himuuf miti. Warra Oromummaa fi Islaamummaa haala kana walitti qabatee qabsaa isin hubachiisuudhaaf. Warra kaan beektu fakkeenyaaf Hajji Adam Saaddoo baay'een beektanu ta'a yookiin ishee Bakriisa Malloos baay'een beektan ta'a. Warra kaan Jaarraa Abbaa Gadaa nama jalqaba qabsoo Oromootiif bu'uura kaa'ee alaabaa abaa'ummaa hidhee hundi keessan quba qabdu sheekuma cimaa sana sin argitan laachirra ni mul'atu miti. Abbaa Jifaar beektu Waaqoo guutuus beektu. Waaqoo guutuu tarii nama Oromummaa qofaaf qabsaa'e Islaamummaatiin qabsoomne jechuun sammuu keessanitti dhaga'amuu mala. No. Jalqaba kan inni afaan hiikkate Quraana irratti afaan hiikkate Waaqoo guutuu. Jaarraa Abbaa Gadaa Allahu Akbar. Hajji Adam Saaddoo isaanuma qofarraa waan daqiiqaa tokko isinii akka isaanitti qabsaa'anii Oromummaa fi Islaamummaa wal dandeessisanii wajjiniin deeman. Guyyaa tokko waldaa Maccaa Tuulamaa kanatti uummata Baalee fidanii dabaluudhaan jedhanii qabsoo kana walitti fiduudhaaf Baaleerraa ka'anii Taaddasaa Birruutiin waliin beekanu ture. Namni walitti isaan fidee jennaan gara Finfinnee dhufaa turan. Taaddasaa Birruutiin waliin beekanu bilbila qofaan walitti dubbataa hogga isaan gara Finfinnee dhufanuu loltoonni Haile Sillaasee dhaqanii Taaddasaa Birruu irraa marsanii manni isaa marfamee jennaan Taaddasaa Birruu loltoota kana cabsee keessa kutee ba'ee jedhu. Jeneraal Taaddasaa Birruu akka inni bahee jedhu biiroo isaa hunda to'ataniiru loltoonni kun. Isaan immoo bilbilanii ani Hajji Adam Saaddoo keessatti seegu jennaan ani Taaddasaa Birruuti eessatti dhuftan naan bakka kanaattan seegaa jedhe. Inni kana jedhu inni loltoota Haile Sillaasee. Yeroo kana mallattoon kee maannennaan uffata akkanaa uffadhee naannoo poolis xaabiyaa kanaattan seegaa jedhan gaariidha achitti eegii jedhee asumaan poolisiin Haile Sillaasee konkolaataa kaafatee dhaqee yenna dhaqu isaan argee achumaan qabee fuudhee poolis xaabiyaa geesse. Hajji Adam Saaddoo guyyaa sana Jeneraal Taaddasaa Birruutiif xalayaa iccitii gurguddaa gara 4 olii gara 5 qabanii jiru. Yeroo poolisiidhaan qabamuu baran mana fincaalii dhaqanii eegeebii jedhan. Mana fincaalii dhaqanii
achumaan waraqatti sana mana fincaanii keessa gadi buusuu ka'anii yoo mana fincaanii buuse gaafa dubbiin ammaatti jarattiin kun dhufteechi keessaa baaftee jeneraalota kana hunda ajjeefti. Kanaaf waraqaa kana nyaattee liqimsuu qaba jedhanii waraqaa hunda isaa jedhanii nyaatanii fixanii tortoraa isaa qofaa achi mana fincaanii keessa buusan. Tokko isaanii kan situ jirtu poolisiin dhufeerra gala. Poolisoonni sadii wal duukaa dhumnaan poolisa sadii nutu qabsaa hunda si nyaatanii fixanii yenna jarri jedhanu isiin sina garaa na baate garaatti na deebiteetti hamma waan na goote na godhii jedhama. Gaafa Haile Sillaaseen uummata Baalee hunda walitti qabee kiristaanummaa fudhadhaa ortodoksii taatan malee mirga amantii biraan qabdanu jennaan uummanni hundi harkaa badee bakkee keessa taa'u Hajji Adamsaa iddoo qoftee ol ka'anii akkanaa jettu dhaqiitti Haile Sillaasee laali atis islaamummaa fudhu gaafa sana uummanni Baalee hunduu si jaallataa jedhe itti naa himee jedhama. Uummanni haala kanaan amantii ofiitii fi eenyummaa oromummaatiif qabsaa'e kun fakkeenya nuuf ta'ee qeerroon keenyas utuu amantii isaan gadhiisin utuu eenyummaa oromummaa isaan gadhiisin haala kamiin qabsaa'aa waan jedhudha kaayyoon isaa walumaa galatti isa kaan keessa galee dheeraan dubbatu maaliif shibafiisa qaba qofaa waan mudannoo isaanii tokkittii isinitti himu. Guyyaa tokko Haile Sillaasee bira seenanii akkuma kana taa'icha kaa'anii fi wambarii kana kaa'anii fi kottuurra taa'ee jedhan hin ta'u jedhanii dhaqanii lafa taa'an. Isaan Amaariffaan dubbatanu maaliif eenyummaa ofiitiin boonu Oromiiffa malee dubbatan Haile Sillaaseen Oromoo ta'uu isaatii wajjin afaan Oromoon beeku. Haile Sillaaseen abbaan isaa haati isaa Oromoo. Kan Oromoo gane maalirratti maal sababa isaa dubbiftu jira kitaaba kanarra. Afaan Oromoo inni hin beeku sichi namni hiiku dhufee hiikamee maaf kottu asirra taa'e jennaan hin taa'u jedhan. Maaliif jennaan lafti kan kootii Finfinneen kan Oromootii kan kootii jedhan. Barcumni siin fiddee keeyyatti immoo keenya siiniin kaafamti lafa koorraa sichi lafattiin kan kootii jedhan. Egaa uummanni kun haala kanatti Oromummaa isaatii qabsaa'ee sammuu qeerroo keessaa haqamuu qaba. Oromummaan niif islaamummaa wal faallessa wanti jedhu haqamee haala kanaan kaayyoon qabsoo keenya hubatamee wal faana deemuu qabaadhaa. Isuma kana wamtani baay'inaan dubbadhee akka seensaatti itti seenuudhaa jedhee seenaa Oromoo gabaabsee dubbadhee seenaan Oromoo hundi keessa nuti bal'isuu barbaadu. Oromoon waggaa 8,000 ol kaaba baha Afrikaa kana keessa ture. Kaaba baha Afrikaa keessaa kan inni gadi dhufuu jalqabee naannoo waggaa 7,000 keessaa kuushii wajjin jechuudha uummata kuushii wajjin. Erga gadi dhufee ka'eetii uummanni kuush qoqqoodamuu jalqabuun isaa naannoo waggaa 7,000. Kuush kun naannoo afuritti akkas qoodamee kuush bahaa, kuush guddigalaa, kuush kaabaa, kuush kibbaa jedhamee waggaa qoodamu kana Oromoon kuush bahaa keessa ture. Kuush bahaa keessaa immoo naannoo waggaa 3,500 dura kan Oromoon afaan isaa addatti qoodame. Erga adda qoodamee ka'e giddugala Itoophiyaa kana keessa kan Oromoon ture. Naannoo nama Shawaa seenaa keessatti Oromoon naannoo alaatii dhufee Musliimnis biyya alaatii dhufee jedhanii warri nu barsiisuuf yaalan jiru. Inni kun gonkumaa seenaa dhugaa irratti isin hundoofne Musliimnis akkuma biyyaati, Oromoonis akkuma biyyaati. Oromoon giddugala Shawaa kanas qabatee ture. Inuma Eertiraa dabalatee naannoo Aksum dabalatee kan qabatee ture waggaa 500 dura uummata Oromooti jala mure. Yoomi Oromoon achirraa bahuun Oromoon giddugala kana gadhiisee itti ulfaannaan gara caalu isuma miseensisaa hundi gadhiisu. Gadhiisuu kan inni danda'e gaafa hidhi Salamoonawaa wal ijaaree naannoo giddugala Odaa nabee Finfinnee kana naannoo Duukam irratti jechuudha. Mootiin Salamoonawaa wal ijaaree humna guddaa baasee achirratti Oromoo fi mootummaa Islaamaa ifaatii wajjin lola guddaa keessa seenuu Oromoon achirraa gadhiisee suutuma Odaa nabee gadhiisee gara Odaa Roobaa darbee Odaa Roobaa irrattis bara gara Yaaqoob duukaa dhaqanii achitti itti duulanii jennaan Odaa Roobaas gadhiisanii madda walaabuutti seenanii eega madda walaabuu seenee ummanni Oromoo hundi mochi naqnesi kana na hubata jira faffacee ummanni Oromoo lola libna dingil keessa jira Oromoon lola Imaam Ahmad keessa jira ummanni yajjuu hamma yajjuudhuma ture yeroo sana Oromoon kaabuma keessa ture baay'inaan faffacee sinuma jira yeroo kana gadaa haaromfatanii mirga keenyaaf falmachuu qabnaatti seenanii achirraa gadaan haaromee Oromoon baarentu baay'inaan gara bahaatti duulee lafa saneeffatee Oromoon Booranaa immoo inni kibbaa kibbumatti hafee
Gujiin naannuma sanarraa Oromoo Maccaaf Tuulamaa baay'inaan naannoo kibba dhihaatii fi dhiha kana keessa lafa Oromoo duraa qabu sanatti haala kanaan beekama. Seenaa Oromoo gabaabinaan kana fakkaata dheeressuun barbaadu. Inni san qabxiin biraa guddaan irratti dubbadhe maanni sabboonummaa jaalala biyyaa waan jedhu irratti. Sabboonummaan ilaalcha Islaamaatiin maal fakkaata? Hiikti isaa maanni? Sabboonummaa dikshiinarii adda addaa irraayis, dikshiinarii Arabiffaa irraayis, Ingiliffaa irraayis fideessinii dhaa'uu fi yaaleera. Walumaa galli hiika sabboonummaa jecha jedhumaa inni garuu tokkoffaa saba ofii jaallachuu, saba ofii hacuucame bilisa baasuuf qabsaa'uu, aadaa saba isaa, dinagdee saba isaa, siyaasa saba isaa guddisuuf fooyyessuuf socho'uun, saba ofiitiin boonuun, saba ofiitti gammaduun sabboonummaa jedhama. Walumaa galli isaa kana hiika adda addaa irraa yoo deemtan kana keessaan bahu. Sabboonummaan inni akkasii kun immoo akka Islaamaattis waan jibbamu qabu. Sila Ustaaz Ahmadiin himeera. Sabboonummaa inni jibbamu isa saba biraa miidhanu, dhugaa saba bira jiru fudhachuu diduun, saba biraa xinneeffachuun inni kun gonkumaan eeyyamu. Akka Oromoottis hin eeyyamamu, akka Islaamaattis gonkumaan eeyyamamu. Inni kun bu'aa buusurraa miidhaa isaatu ulfaataa. Miidhaan isaa ulfaachuu qofarra darbee biyya diiguu, biyya unkuruu sadarkaa biyyi jeeqamee jedhurra ga'a. Isa kanani dubbadde akka hadiisaaf Quraanas baay'ee fiduuf yaaleera. Akkuma kana seenaa Oromoos baay'ee fiduuf yaaleera. Akka arfaffaatti qabxiinan jabeessee isiniif dubbaddu. Oromoof Islaamni hariiroo maalii qabaa waan jedhu. Oromoof Islaamni biyya keenya keessatti hariiroo maalii qabaa isa jedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf hamma biyyi keenya Oromummaaf Islaamummaa walitti hidhu, Arabni Arabummaaf Islaamummaa walitti hidhu. Biyya keenya keessatti afaan Oromoo afaan Islaamaa jedhama. Naannoo Oromiyaa baay'ee keessatti afaan Islaamaa gaafa jedhamu afaan Oromoo jechuudha. Kana jechuun kiristaanni yookiin waaqeffataan Oromummaa hin qabu jechuu miti. Oromummaa qabu jarrisii itti boonuu, amantii isaaniittis boonuu danda'u, saba isaaniittis boonuu qabu. Kan Islaamummaa irratti keessaa qoodee fuudhee dubbataara. Maaliif rakkoo nu mudate argeetan? Oromoo jechuun Islaama jechuudha, Islaama jechuun Oromoo jechuudha naannoo baay'ee keessatti. Maalirraa ka'eeti kun? Tokkoffaa uummanni Oromoo harki caalu yoo xiqqaate parsantiin 70 Musliim. Yoo xiqqaate parsantiin 70 Musliim. Isa kana Profeesar Muhammad Hassan kitaaba isaanii irratti dubbataniiru. Akkuma kanaatti Riimingaanis kan kitaaba isaa Musliim of Itoophiyaa jedhu irratti haala kanatti barreessee jira. Lammaffaa uummanni Oromoo babal'ina Islaama biyya kana keessaatiif kan wareegama guddaa kaffalee uummata Oromooti. Sochiin Oromoo tokko ka'ee Muslimni waa'ee Muslimaa biraa nafu, sochiin Muslimaa tokko ka'ee waa'ee Oromoo gonkumaa biraa hafuu danda'u biyya kana keessatti. Oromoon kun maal Muslimaaf gumaachee gaaffii xiqqoo isiniif? Yookiin Muslimni maal Oromoof gumaachee wal keessa jira? Muslimni Oromoodhaaf waan hedduu gumaacheera. Inni tokkoffaa fi sadarkaan duraa eenyummaa Oromummaa biyya kana keessatti eeguuf hambisuudhaaf wamtamma Muslimaa wareegama kaffales qabsaa'e tokkollee jiru. Isa kana jala muree nafan gootee dubbata. Yoo ilaaltan seenaa keenya guddaasaa Oromummaa balleessuudhaaf duulli guddaan nurratti banameera. Duula kana wareegama guddaa kaffalee kan dura dhaabbate. Duula kanarratti kan qabeenya ofii, dhiiga ofii, lubbuu ofii wareegee biyyi baay'een naannoo Muslimaati. Maaliif isinitti fakkaata? Asootatu gaafa amantii Ortodoksiitii fi Amaarummaa labsanuu walitti immoo Ortodoksiinii fi Amaarummaan amantiin Pirotestaantii sana booda kan inni labsanu. Yeroo wanni kun lamman walitti labsamu Oromoon Muslimaa eenyummaa lamaaf lola. Islaamummaa isaatiifis ni qabsaa'a, Oromummaa isaatiifis ni qabsaa'a. Yeroo kana maaltu dirqamatti ta'e? Waan qabu hunda isaa wareeguun dirqamatti ta'e. Oromoon warri kaan osuma qabsaa'an hunduu yeroo Oromummaa isaatiif qabsaa'u garuu maali? Amantii isaatti immoo qabsaa'a. Anamma fakkeenyaaf iddoon Oromoo ta'e Ortodoksii ta'e lola Minilik dura hammam dhaabbachuun naan mijaa'aa gaaffii guddaadha. Maaliif? Lola Minilik kan hoogganee dhufu eenyumni qeesiidhaa Paappaasii. Kan inni labsu maalli? Lola Hoolii War jedheetii fi lola Quddusaa jedheetii akkanatti lola. Amantii kiyya kanaan lolaa deemee gonkumaan mijaa'u.
Kanaafuu maal ta'e eenyummaan Oromummaa keessatti laafee harkatti kennuutu salphata. Sababa kana naannoon abbichuu naannoo galaan yeroo gabaabaa keessatti cabee harkaa seenuu danda'e. Naannoleen Islaamaa garuu eenyummaa kana lamaaniif waan lolaniif waan qabsaa'aniif naannoon Arsii wareegaman ni kaffale. Naannoon Guumaa wareegaman ni kaffale. Naannoon Walloo wareegamni ni kaffale. Dubbachuudhaaf waan sammuu namaatti baay'ee ulfaatu gochisuuf kanneessaa isaanii irra mudatee ture. Naannoo Walloo keessatti qofaa lola Booruu Meedaa walgahii Booruu Meedaa irratti uummanni eenyummaa isaaniitiif wareegaman nama 20,000 ol tachitti wareegaman. Garuu Oromoon warri Musliman ta'an yeroo gabaabaatti kan Yohaannisiin ajajame naannoo 500 oliin yeroo gabaabaatti kan garagale. Warri biyyaa baqatu wareegame karaa Suudaanii deemuu qofa irratti gara nama 3,000 karaa irratti du'e kufee namni waan nyaatu beelaaf deemuudhaan namni dhume. Eenyummaa lamaniifuu qabsaa'aa ture. Akkuma kana warri Yohaannisiin illee ilma isaa aangoota isaa ajjeesee mataa muree Oromoota Walloo warra achii baqatetu mahadistoota wajjin deebi'ee irraa morma muranii fuudhanii geessanii addabaabaayii Suudaanitti fannisan. Maaliif inni kun eenyummaa lama qabsaa'uu irraa kan ta'e. Eenyummaa lama qabsaa'uu irraa kan ta'e. Yoo as deebitee laatte Arsiin lolli suukanneessan keessatti gaggeeffame gara nama 100,000 olii kanatti wareegame. Irratti wareegamuu qofaa miti. Naannoo aanolee irratti gaafa isaanii uummata bifa walgahii fakkeessanii waamanii kottaa jedhan uummanni walgahii kana nageenyuma walgahiidhuma mariidha jedhee hoogganni dhaqu karaa qalloo wahii keessaan kottaa jedhanii obbo uummanni karaa qalloo keessaan dhufu isa dhiira ta'e harka mirgaatti muranii dubartii harma mirgaatti muranii kanatti fafannisanii jennaan uummanni aanolee machi guddaan utuu iyyuu boo'ichaa fi jeequmsatti hafee isa kana seenaa fagoo miti ilmaan jaraa jiru gaafachuun ni danda'ama haala salphaadhaan. Eenyummaa lamaniif irra qabsaa'edha warri kun. Oromummaa fi Islaamummaa guyyaa tokko adda baasanii hin beekan. Maaliif lammaffaan afaan Oromoo guddisuu keessatti Muslimni bakka guddaa qaba. Afaan Oromoo kallattii barreeffamaatiin, kallattii haasaatiin, kallattii miidiyaatiin guddisuu keessatti ga'ee guddaa taphatee jira. Kan haasaan siniif kaasa. Afaan Oromoo dubbatamu kana darasoonni fi sheekoleen jechi tokko gatii guddaa bira qaba darasootaaf sheekolee bira. Jechi tokko baruudhaaf asii kaanii Harariin deemu, Hararii kaanii as dhufu. Waa'ee jechi tokko irratti mari'achuudhaaf namoonni meeqa wal ga'ee inni Arabiffaa kun akkana, inni Oromiffaa maanni jechuu mari'atu. Yeroo Oromoon loqonni isaa walirraa fagaatee bara miidiyaan hin jirre keessatti jeeqamuuf ka'u darasoota asii Harargee deemee Harargee as dhufee loqoda kana walitti fidee akka uummanni wal hubatu godhaa ture. Oromoon afaan Oromoo osoo darasoonni hin jiraanne lamatti qoodama jedhee sodaatan ture. Oromiffi bahaa guutummaan guutuutti Oromiffa dhiyaarraa adda bahee ture. Maaltu walitti fidee darasoota waggaa 400 dura kaasanii gidduu kana deemaa turanii. Afaan kana tokko godhuu wal hubachiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Lammaffaa barreeffamatti yoo as deebinu barreeffama Musliimoonni beektoleen Muslimaa bifa lamaan afaan Oromootiif gumaachaniiru. Bifti inni jalqabaa namni qubeelaatiin nuti hamma barreessinu kana kaa'e gaaffii tokko malee Dr. Muhammad Rashaad Abdallaati. Akkamitti kitaabni jalqaba barreeffames hiika Qur'aanaa ibsa Qur'aanaa jildii 5 barreeffame gurguddaa kan yeroo ammaallee gabaarra jira. Dabalata warri qubee afaan Oromoo bifa adda addaatiin kaa'ee jira. Fakkeenyaaf Sheekh Bakrii Sabaloo sila dubbadhee qubee 38 afaan Oromootiif kaa'anii turan. Kan isaanii Harar keessatti hojiirra ooluu jalqabee ka'ee labsiin bara Haile Sillaasee bahee dorgamuudhaan akka hojiirra oolle dhaabame. Dr. Abdul Shakuris qubee kaa'anii turanii kan isaanii hojiirra oolle. Kan yeroo baay'ee labsamu kan Hailee Fidaa kaa'ee qubee afaan Oromoo isa kanaani. Kaa'eera Hailee Fidaa. Kan nuti kitaaba adda addaa irratti arginu isa ta'utu maal qubee isa kanaaniti. Qubee 35 kan isaa. Qubeen isaas kanaan addaa, dubbifamni isaas kanaan adda. Haala kanaan Dr. Muhammad Rashaad Abdallaa kaa'anii barreessanii kitaabolee 5 ittiin barreessanii haala kanaan hamma barreessuu dandeenya. Lammaffaa immoo barreeffamni hamma dagatame seenaan isaa dhokfame ogbaruun isa keessa jiru dhokfame barreeffama qubee Arabiffaatiin afaan Oromoo barreeffame. Qubee Arabiffaatiin kitaaboleen afaan Oromoo barreeffaman kitaabolee 1000tu jiru kan dagatamee jiru yeroo ammaa. Barreeffamni kun ajam jedhanii barreessitu sheekoleen keenya. Fakkeenyaaf biyya Jimmaa keessatti qofaa
शेख हसन अब्बादी को अब्बा साजे अब्बा कृपे मोती बदी अंबरा अब्बा जिफार गुड्डा योकी बरसन्ना दुरदु अंजचूड़ा ilmi isaanii kitaabni isaan barreessan kitaaba 45 jira afaan oromootiin qubee arabiffaatiin muhammad hasan bakka kanarratti dogongoreera naannoo jimmaa keessaa barreeffamni afaan oromootiin waa'ee islaamaa ibsu jiru jedhee barreesse muhammad hasan garuu baay'eetu jira dogongoreera godinuma jimmaa keessa kuma ga'uu danda'a kitaaboleen barreeffame afaan oromootiin isa kanaaf haala kanaan wal hubannee oromummaanii fi islaamummaa wallee batuun taane wal deeggaree wajjiniin deemuu danda'a. Gabaabsinaan jedhanii kanaafuu jechuudha dhumarratti wallan jedhumaa inni sabboonummaan bifa lamatti ilaalamuu danda'a. Sabboonummaan inni sirriin mirga ofiitiif deemamu ummata biraa hin hacuucine dinagdee ummata biraa hin miine sabboonummaa barbaachisaadha akka islaamaattis ni deeggarama. Sabboonummaan inni immoo ofii bilisa bahee ka'ee mirga nama biraa hacuucu ofii dinagdeen argadha jedhee dinagdee nama biraa dhageessaatu ofiif aadaa kiyyaan guddifadha jedhee aadaa nama biraa haalu sabboonummaa jibbamaadha akka islaamaattis akka oromummaattis hin deeggaramu jechuudha gabaabinumaan isa kana mul'isuudhaaf hojii gosa yoo argitan oromummaa fi islaamummaan waliin deemuu danda'a waan wal faalleessu hin qabu ni argitu miti hojii koo ofiyyaan godhadheera amaamaas qabaa kun islaamummaadha aadaa abbaa gadaas guuttadheera kana fakkaata gabaabinumaan yoo dheeressanii kamanaa guddaa nuuf Ustaz Injiinar Gaarii Abbaaboor haamilee jabaadhaan sagantaa isaanuuf haamilee jabaadhaan haasiban dhufa. Asuma dhufaturu gara eebba kitaabaa jalqabnaa eebbiseenna gaariidhaan sa'aatiin deemedha gabaabsi kan jedheefi kitaaba guutuu waan nutti himaa jiruu fi kana booda dubbataa dubbisaa jirudha. Gaarii namni dubbisuu waan qabu asirratti dhaabne amma gara eebba kitaabaatti seenna. Eebba kitaabaa kana kan nu eebbisu sheekota ulamoota gurguddaa as nu bira jira. Sheeka keenya Dr. Abdallah Kadir gara waltajjii. Sheeka keenya Sheek Muhammad Rahmati gara waltajjii. Akkasumas Haji Shafi Yasin Haji Hamza gara waltajjii. Sheikh Ali Jimma gara waltajjii. Sheikh Ali Jimma gara waltajjii. Abbaa Gadaa Sheikh Naim gara waltajjii. Abbaa Gadaa Sheikh Naim gara waltajjii. As kabajamtoonni hedduun nu keessa jiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal gara waltajjii. Bulchiinsa godina Jimmaa obbo Abdul Hakim gara waltajjii ta'aruhu. Kitaaba seena qabeessa irraa kana jala kanatu eebbisa jedhu kun asitti walitti nu seenu kitaabni kun amma gara ifaatti deemama katiibaa keenyaa bulchaa keenyaa haamilee guddaa kennu. Gara kana dhuftanii gaafii gara kana dhuftanii. Gara kanatti nuti gara waltajjii. Kitaaba kana eebbi isaa kitaaba kana nuuf banu erga kitaabni kun baname booda mallattoo jaraa irraa nuuf kaa'u kitaaba kana kan nuuf banu Dr. Abdallah Kadiriif Sheikh Muhammad Hamiddiinis Sheikh Ali Jimmaa kitaaba kana nuuf hiiku sana booda mallattoo irratti geggeessu Dr. Abdallah Kadir Sheikh Muhammad Hamiddiin Sheikh Ali Jimmaa Allahu Akbar. Aamilee guddaa haa kennu eebbifamaa jira kitaabni.
kitaaba kanarratti mallattoo isaanii nuuf kaa'u Dr. Abdullah Kadir Sheeka Saba Yuunivarsiitii ba'anii seenaa guddaa kan qaban biyya alaatti baratanii PhD'dhaan eebbifamanii awwaliyaa diinii kan turan sababa rakkoo ummata muslimaa fi ummata keenya irratti ga'aa tureen asii biyya alaatti ba'anii deebiin waan isaaniif hin joofneef Yuunivarsiitii Turkiitti amma leekshirara biyya keessaa ariyatamanii deemanii biyya biraatti ummata biraa barsiisuurra kan jiran sheekaaf aalima keenya guddaa Dr. Abdullah Kadir Amir guddaa Sheekh Muhammad Hamiddiin namni hin beekne jira as keessa namni hin beekne jira sheeka sheekotaa kan ta'an aalima keenya guddaa badii tokko malee akka biyya hin galle godhamanii South Africaatti deemanii achitti deeman ummata keenya Itoophiyaa kan barsiisaa turan biyya Awurooppaa adda addaa deemaa kan turani akkasumas immoo yuunivarsiitii achitti baratanii maastireetii isaanii fixanii amma PhD irra kan jiran aalima keenya muftii keenya guddaa Sheekh Muhammad Hamiddiin yoo ta'anu isaan hangoo guddaa keenya Sheekh Alii Jimmaa asuma dhalataa godina Jimmaa limmuu kan ta'an biyya alaa turanii biyyatti deebi'anii waggaa 20 dura barsiisuu yoo jalqaban waan kun akraarummaa ashabbaarummaa barsiisaa jirta jedhamanii biyyaa ba'anii Keeniyaa biyya godhatanii Keeniyaa beelli godhatanii achi irraa waan nama dhibu Itoophiyaa ariyatamanii Keeniyaatti biyya Keeniyaatti afaan Keeniyaatiin raadiyoo televiiziyoonii mootummaa Keeniyaatiin afaan Sumaalee afaan Suwaahiliitiin afaan Arabaatiin afaan Oromootiin kan barsiisaa turan ummanni keenyas baqataa yoo deemu sassimataa kan turan hedduu beeksisuudhaaf sa'aatii waan hin qabneef akkasumas ulamoonni keenya hundinuu kabajni kan jiraati kitaaba kana nu eebbisaniiru kitaaba kana ilaalchisee Dr. Abdullah Kadir aasaa gabaabaa nu godhu itti aansee Sheekh Muhammad Hamiddiin aasaa gabaabaa nu godhu keessummoonni keenya immoo gara iddoo jaraatti kabajaan nuuf deebi'u jedhu kabajaan haa deebi'anu Dr. Abdullah Kadiriif Sheekh Muhammad Hamiddiin waltajjii irratti nu argu Allahu Akbar Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براتوسي ربي سبحانه وتعالى دكنا كيسا رماسي إفتبانه حالة إرتور أمتا جهدورا لبينا سن كيسا باني أرى نما waan dalaguurratti otoon sodaatin kabajaadhaan ummataaf raabsu ta'uun gammachuun kana ga'u jira. Kitaabni kuni Oromummaa fi Islaamummaa dubbachuun isaa akkanatti fakkaatutti ergaan saba Oromootii fi Islaamummaa qofa otoo hin ta'in ergaa guddaa akka qabuun nan mul'ata. Kunis haalli biyyi irra jirtu kuni jijjiiramni kuni namootiin wal dandayanii jiraachuudhaaf hunduu tokko aadaa tokko tokko amantii tokko tokko sabummaa fi sablamummaa tokko otoo hin jeeqne wajjin jiraachuu keessatti ergaa guddaa ka bakka daawwaa goonutti hedduu nu jeequu ture barreeffamaan ummata Itoophiyaa hundaaf ka barreesse ta'ee na mul'ata. Kuni kitaabichi kitaaba guddaadha. Hajmi isaa xiqqaatu malee dur Ingiliffa warri nu barsiisu maal jedha, don't judge the book by its cover. Kitaabicha akkamatti ilaalinaa keessa isaa ergaa fi barsiisaa hedduu jira. Anu seenaa Islaamummaan yoom dhufte gara Oromoo jedhu, Oromoof immoo Islaamummaan maal gooti jedhu adda addaa kan amatutu kan kana hundaa irraa baradhe kasan caalu namooti asirra kaayaman kana
fakkeenyaaf mul'isuun as duuballee warri kana fakkaatan hedduu jira jecha waan akeekuuf kana dubbisuu qofa yoo ta'in kitaabicha kana duuba rifaransiin ka jirutu jira kitaabbiin sanillee dubbisuu irratti nu akeeka nu qajeelche jecha hawaanni kuni baga gammadan isinin jedha ammas ummanni Jimmaatis fakkii waan kanaa taatanii har'a karaa kana faamuun keessan akka malee nama gammachiisa isintu dura aanoodha karaa kanaatti akkasuma qaroominaa fi dagaagina jireenyaa fi hawaasummaa fi siyaasaa akka arginetti ammas qaroomina diina islaamillee karaa keessaniin argina jenne abdanna hantu hojiin jalqabame kun immoo isin fakkii taatanii waa hundaa bareeddanii Jimmaa bareeduudhaan beekamtaniini waa hundaa akka bareeddan ta'uu barbaannu karaawwan akka jijjiiraman argine ammas wanni tokko karaa yuunivarsiitii kana yoo seenu amata ijaa duraas barsiisaa ture yoo fakkaatti yoo dhufumoo jijjiirama guddaa arge akkasuma kan jijjiiramin kan argellee ni jira san immoo isinirra kenna misoomni karaa hundaa mul'achuu qaba madrasaan keenya lalisuu qaba fakkeenyaaf jechuudha yuunivarsiitii nuti Adaamaatti jalqabne asitti taansine arguu qabna kanallee galatoomaa jedha Dr. Abdallah sheeka keenya Sheekh Muhammad Hamidin itti deebina amma jaraa waltajjii irraa hin bu'in jaraa waltajjii irra ta'aa jiru kitaabni Oromummaa fi Islaamummaa jedhu ifaan banameera kitaabni mallattoo ulamoota gurguddaa kan ofirratti qabe kitaabni kun akkasumatti callisnee waan hin gurgurreef caalbaasiidhaaf dhiyeessina caalbaasiidhaaf yoo dhiyeessinu tokkoffaa kitaabni kun kitaaba addaa jalqabaati kitaabichuu ni fayyada lammaffaa immoo yeroo hedduu warra kitaaba balleessu haamilee ta'anii mooraalii ta'anii jala bira dhaabbanni akka jalli kitaaba lammaffaa sadaffaa maxxansiisanuuf barreessanuuf mooraalii ta'uu waan qabnuuf kitaabni kun jalqaba caalbaasiitti dhiyeessina kitaaba seena qabeessaa ulamoota seena qabeessota biratti iddoo addaa irratti waan dhiyaatuuf gara caalbaasiitti dhiyeessa hundi keenya caalbaasiitti hirmaanna sana booda kitaabni qarshii irratti isiniif ba'a kitaabaafis waan bitanuuf amma gara caalbaasiitti isin deebisa sana booda sheekni keenya immoo ergaa nuuf dabarsu dhaggaadonni keenya ummanni Jimmaa har'a galma kanatti seenaa guddaa kan hojjechuu qabu nuyi seenaa guddaadha ummataaf seenaa ta'aa jirra ummataaf fakkeenya ta'aa jirra kitaaba kana meeqaan haa jalqabnu ustaazni keenya Ustaaz Ahmad Dindeewan nu jalqabsiise jennaan nu itti fufna dhaggaadonni daldaltoonni keenya qophaa'aa jedhu. akkuma Haydar jedhee kitaabni kun caalbaasiidhaan gurguramuudhaaf qophaa'e. Tokkoffaa guyyaan har'atti jirru guyyaa addaati. Mata dureen kitaabaas mata duree addaati. Asirratti warri mallatteesses nama 11 nama